1938 barri kun bara waraana addunyaa lammaffaa keessa ture. Biyyi Chekoslovaakiyaa jedhamtus loltoota Adolf Hitleriin suuta guutuu yegguutti jalqabanitti sababa waraana kanaan namoonni hedduun biyya kana gadhiisanii deemuun dirqama itti ta'ee ture. Dargaggeessi biyya Landan tokko yommuu kana dhageetti gara biyya Piraagitti imale. Biyyi kunis biyya baqattoonni Chekoslovaakiyaa yookaan Cheezek itti baqatanii turanidha. Dargaggoon kun kan inni gara biyya kanaa dhufeef waan danda'uun baqattoota sana gargaaruuf ture. Yommuu bakka kana dhufu maatii Yihuudootaa ijoollee isaanii waraana kana jalaa baafachuudhaaf rakkataa kan jiran arge. Innis maatii sana harkaa ijoollee kana fuudhee gara Biriteen akka deeman gochuudhaan isaan deeggaruu yaade. Kun immoo loltoonni naazii biyya biraa kan utuu hin guutiin dura ta'uu akka qabu hubatee gara biyya isaatti deebi'uudhaan hojii duraan qaburratti hojii dabalataa jechuun qarshii ijoollota sana ittiin geejjibsiisuuf isa barbaachisu walitti qabachuutti ka'e. Ijoolleen kunis gara Biriteen yommuu deeman maatii ijoollota kanaa guddifachuudhaaf fedhii kan qaban barbaaduun hojii isaa gara biraa ture. Eegaa lam jechuu qabu hundumaa mijeessee booddee gara Piraagitti dhufuudhaan hojii karoorfate sana tokko jedhee eegale. Ijoollota 664 maqaa isaaniif suuraa isaanii galmeeffachuudhaan gara Biriteen nagaan akka isaan deeman taasise. Afaan du'aa jalaas isaan baase. Kitaabni inni irratti ijoollee kana galmeessu kun waggoota 50 booddee bara 1988 haadha warraa isaatiin manuma isaa keessaa argame. Waggoota 50 gidduu barootaa kana turan keessatti garuu ijoollonni du'a jalaa oolanis ta'e namoonni biroon waa'ee taatee kanaa quba hin qaban turani. Namicha kanas namni galateeffatee hin argamne. Namni kun Nikoolaas Wiintan jedhama. Haadha warraa isaa kitaaba argite sana fuutee erga miidiyaadhaaf laattee booda ture kan Nikoolaas barbaadamuu eegale. Bara 1988 keessa sagantaan miidiyaa BBCtiin darbu tokko irratti argame hojiin waggaa 50 dura hojjete haasofsiisuudhaaf isa afeerani. Innis achi irratti argame waan ta'e hunduma isaa ni dubbate. Dhuma sagantaa kanaa irratti erga Nikoolaas bakka teessuma isaatti deebi'een booddee gaazexeessituun ijoollee isin oolchitan keessaa tokko argannee irrattiin jette. Har'a nu wajjiniin jirti. Isheenis cina keessan kan teessee jirtudha. Yogguu isheen ittiin jettu miirri Nikoolaas gammachuudhaan kan guutame. Ishee cina isaanii malees dubartiin gara mirgaa isaanii turtes anaanis isintu na hojii jechuudhaan isaanitti marmite isaan haammatte. Yeroo kana argan iji isaanii imimmaan qabachuu matumaa hin dandeenye. Kana qofa osoo hin taane kan sagantaa kana qopheessite gaazexeessituun sun mee namoonni Nikoolaas isin oolche as keessa yoo jiraattan lafaa ol ka'aa yogguu isheen jettu danuun daawwattoota sagantaa sanaa lafaa ol ka'anii dhaabbatanii.
Egaan seenaan Niikoolaas Wiinten nuyi har'a isiniif qabanne kanuma fakkaatu. Kaleessa maal hojjenne har'a waan argamu. Har'a immoo maaliif keenya namaaf bu'aa ta'a? Waan xiqqooma dandeenyu dhaloota gurguddatu har'a baraaruun dhaamsa keenya ture. Waan kana yoo jaallatanii ta'e laayik godhaa. Chaanaaliin keenya kunis haaraa waan ta'eef hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akka isaan maatii chaanaalii keenyaa kan ta'aniif isaan afeeraa. Seenaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa.